السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا hordoftoota akkasuma maatii chaanaala FM Teknoolojii. Nageenyi Rabbii bakka jirtan maratti isin haa ga'u deebinee dhufneeti jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa gara viidiyoo teenyaatti seenuun dura jechuudha kabajamtoota hordoftoota asumaan dhiifama isin gaafachuu barbaanna jechuudha. Maaliif yoo jettan hanga ji'a 3-4 takka odeeffannoo isinii dhiyeessuu dhabuun keenyaaf baay'ee dhiifama nu godhaa isin jenna nutis haala yerootirraa kan ka'e isiniif dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Asumaan kanaaf dhiifama isin gaafachaa gara viidiyoo teenya tan har'aatti deebinaa jechuudha. Viidiyoon teenya tan har'aa akkuma agartan jechuudha waa'ee moobaayilii keenyaatiin wal qabate moobaayilii keessa ammoo waa'ee koodii tokko wal qabate jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Koodiin kun kan akkamiiti? Kan silkii nama barbaannee ittiin xallafnu jechuudha. Kana keessaa koodiin kun wanta adda isa godhuu qaba waan ta'eef kana hunda viidiyoo keessatti wajjiniin laala jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoo kanarraa hin fagaatinaa irraa fayyadamtanii kan isiniin jiru qopheessaa viidiyoo tanaa ana Farhaa Muhammadii hamma viidiyoo teenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneeti jira. Osoo viidiyoo teenyatti seenuun dura jechuudha asumaan wanni isin dhaamannu yoo jiraate viidiyoo teenya tana laayik godhuudhaan obboleeyyiin keessan hedduu bira akka geessu shoora keessan taphadhaa isiniin jenna. Akkasuma chaanaala kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib godhuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma ammallee yoo yaadaaf gaafii qabaatan kabajamtoota hordoftoota keenya gama koomentiitiin harri teenya banaa isiniin jenna. Akkasuma wantoota isinii dalaguu barbaade yoo jiraate karaa koomentiitiin nu biraan gahaa isiniin jenna. Asumaan gara viidiyoo teenyaa seena. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneeti jirra jechuudha. Asumaan wanni isin hubachiisuu barbaadu jechuudha waa'ee koodii keessaa yeroo ammaa tana namoonni hedduun koodiilee garaagaraa fayyadamanii silkii namoota adda addaa xallafuu jalqabaniiti jiranii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf koodiin hundi akkaataa itti ofirraa cabsan yookiin akkaataa itti ofirraa bilook godhan yookiin akkaataa itti ofirraa cufan qaba waan ta'eef kana hunda koodiiwwan san irratti hundoofnee isiniif dhiyeessina jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana erga jennee gara koodii har'aatti yeroo seennu koodiin har'aa kunis koodiiwwan silkii namaa ittiin xallafan keessaa tokko ta'ee garuu ammoo kan koodii kana isa adda godhu jechuudha koodiiwwan biraatirraan koodiin har'a isin qabannee dhufne kun jechuudha nama silkii ta'e xallafe san siif addaan hin baasu. Yoo ati silkii namaa xallaftes maqaa kee namni san yoo gaafatee yoo cheek godhuudhaaf deeme jechuudha akka ati xallaftee hin himuuf jechuudha. Yookiin akkasuma yoo namni biraa si xallafee jiraate akka ati namni san si xallafe siin himu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Xallafamtee jirtaa qofa odeeffannoo siin jiru si kenna jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf gara koodii kanatti yeroo seennu silkii nama xallafuu barbaadan san bira dhaqxanii kan gootanii silkii isaa irraa fuutanii yookiin siimii xallafuu barbaadan san bira dhaqxanii jechuudha. Asumaan urjii tuqxanii 00 gootanii 4 tuqxanii akkasuma urjii tuqxanii achi booda lakkoofsa bilbilaa irratti xallafuu barbaadanii san. Kana jechuun kiyya amma fakkeenyaaf siimii kanaan xallafuu barbaada siimii biraa fayyadamee jechuudha. Kanaaf siimii biraa san jechuudha akkamiin godhaa asittiin galcha. Silkiin xallafuu barbaadu tanatti galcha fidee jechuudha gara siimii saniitti ergaan hundi sagaleen hundi bilbilli hundi akka achirratti dabaruuf asumaan bilbila sanitti galcha mee haatti galchu. Erga kanatti bilbila sanitti galchine kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan masalaala tuqnee bilbilaa jechuudha. Akkuma ijaan agartan kanatti silkiin tun amma xallafamtee jirti jechuudha. Call forwarding conditionally registration was successful. Amma haala milkaa'ina qabuun xallafnee jira jechuudha siimii kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma siimii tuuratiin xallafee jira waan ta'eef isin karaa siimii keessanii xallafachuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Lakkoofsa siimii keessaniitti galchitanii jechuudha. Erga akkanatti xallafame jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya yookaan namni biraa yoo nu xallafee jiraates akkamitti cheek goonaa kajoon isin garsiisa jechuudha. San firraa ilaaluudhaaf asumaan urjii tuqxanii 00 gootanii 4 achi booda masalaala tuqxanii bilbiltan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Call forwarding conditionally service was enabled jedha kabajamtoota hordoftoota. Kana jechuun maal jechuudha siimiin keenya kun xallafamee jira jechuudha akkuma reefu isin garsiisanitti jechuudha. Egaa akkanatti cheek firaa goone jechuudha. Furmaanni maalii yoo kan jettan taate akkasuma akkamitti firaa bilook goone yookiin dhaamsine yookiin xallaffii tan akkamitti firaa noormaali deebisna yoo kan jettan taate asumaan masalaala tuqxanii achi booda 00 4 gootanii masalaala itti deebistanii
bilbiltan jechuu kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma ijaan agartan call forwarding conditionally service has been disabled jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana jechuun disable ta'uu jechuun yeroo ammaa kana keessatti jechuudha afaan teknooloojiin disabilii fi enabilii waan taate ni beektan jechuudha. Ibsi dhaamsi akka jechuuti kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf amma disable goone jechuun ofirraa cufne yookiin noormaalii deebisne ammaan booda siimiin keenya hin xallafamne xallafamus irraa buufne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeessan. Erga hammana inni kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aatis kana fakkaatti isiniin jecha irra deebinee wanni isin gaafannu viidiyoon kun isinitti tolaan jechuudha laayik godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa akkasuma chaanaala kana sabskiraayib godhuun nu jajjabeessaa isiniin jenna viidiyoo biraa tana fakkaatuun hamma walitti deebinutti nagaya rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.